tanaatiif qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Akka xumuricha qophichaatti nu faana turte taasisuudhaan laayik, sheer, sabskiraayib godhuun nu faana turte taasisaa isiniin jenna. Mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmuudiin durfamuu guyyaa irraan tanaan Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaad galanii jiraachuun isaanii dhaga'ame. Mootummaan Soomaaliyaa dhiyeenya kana biyyoota hunda irra kan meerachaa ture halkan idaatiif Suudii Arabiyaa galuun isaanii ammas dhaga'ameera. Dhiyeenya kanaaf waraanni Itoophiyaa kaaniif Soomaaliyaa gadi dhiisee boqo'an jechaa turan guyyaa dheengaddaa immoo akka ibsa kanatti ministeerri waraana biyyattiidha akka waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa gadi dhiisee boqo'uuf ibsaniiti turan. Halkan idaatiif kan biyya isaa irraa balali'uudhaan Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaad bu'uun isaanii dhaga'ameeti jira. Achi irrattis simannaa Muhammad bin Sa'idiin galameefiin achirrattis simatamaniiti jiran. Waraanni Itoophiyaa akka nurra isaa boqo'an jechaa turan guyyaa guyyaadhaan yaadni isaanii itti fufeeti ture. Waggaa hanga aangoo harkaa qabu kana irratti kan waggaa takkaafillee gadi taa'ee hin beekne pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmuud guyyaa dheengaddaa irraa eegaluudhaan weerarri isaanii kan itti fufaa turan akka Itoophiyaan nurra isaa baatu waraanni Itoophiyaa akka gadi dhiisanii ba'aniif jechaa turan. Waraanni Itoophiyaa hanga ammaatiif ni jiraachuu isaanii beekame. Waraanni Itoophiyaa Al-Shabaab nurraa hin dhorkine kan jechaa turan biyyoota Amisoom guutuu irra isaa biyya ollaa isiidhaa kan akka diinaatti ilaalaa jirtu Eertiraadhaa fi Masriin waliigaluudhaan waraanni Itoophiyaa akka nurra isaa bahu jechaati turan. Hanga ammaatiif immoo osooniif keessaa hin bahinis waraanni Itoophiyaa kan jiraachaa ture yoo ta'us oduun isaan ofaadhaa jiran kun humni Itoophiyaa achi keessatti meeqaantama akkaaniif lubbuu isaa dhabee isaaniif jecha meeqaantama akka lubbuu isaanii kennanii turan mootummaan Itoophiyaa dubbateeti ture. Hanga ammaan tanaatitti immoo waraanni Itoophiyaa namni 22,000 kan gahan akkasuma meeshaa waraanaa garaagaraatiin kan jiraatan lafoota adda addaatiif dirree xayyaaraa hunda kan tolchaafii turan har'a immoo akka biyya gadi dhiisanii baanka jechaadhaa jiran dubbii ajaa'ibsiisoo taateeti jirti. Soomaaliyaan ollaa isiitiin erga wal dhabdeef waan ajaa'ibsiisoo taate keessa akka jirtuutu mul'ata. Kan kanaanis osooniif jiru dubbiin ajaa'ibsiisaadha kan adeemsifamaa jiru filannoon Somaalilaandidha. Oduu ijoo addunyaatis ta'eeti jira. Somaalilaandiin filannoo iseedhaa kan harkaa qabdu filachuudhaaf dhiyeessiteeti jirti. Filannoon kunis guyyaa waa xiqqoo booda kan hafe yoo ta'us hanga filannoo kanaatiif biyyoota alaa fi keessaa waliin marii adda addaa kan gaggeessaa jira yoo ta'u filannoon guyyaa xiqqoo booda nagaan akka xumuramuufis mootummoonni isaanii akkasuma hooggantoonni waraanaa bakkoota garaagaraa irraa argaman isaanii waliin marii adda addaatis taasisaa jiran. Somaalilaandiin bara kanaaf hanga bara 2024 kanaaf duula filadhaa kan gaggeessaa turan mootummaa Somaalilaandiidhaan Musa Bihi Abdii bakka bu'anii kan gaggeessaa jiran Hizbii Kulmiyyeen akkasuma ammaasis Abdullaahi Abdurrahmaan Irroon Hizbii Waddanii bakka bu'uudhaan kan gaggeeffachaa jiran. Duula filannaa isaanii xumuramee kan jiru Oktoobar 13 filannoon isaanii akka gaggeeffamus beekame. Filannoo isaanii kana guyyaa 3 fi takka hanga 4 kan hafee jiru yoo ta'us filannoon isaanii akka nagaan xumuramuufis biyyoonni addunyaa marti walitti eeganii daawwachaa jiran. Biyyi xiqqoon kun akkamiin filannaa isaanii kana irra kan jiranidha. Namoonni hedduun biyyoonni garaagaraas daawwachaa jiran. Mootummaan Somaalilaandii kan ammaatiif aangoo harka qabaachaa jiru Musa Bihi Abdiin waggaa 7 biyya tana kan bulchaa ture. Waggaa darbe immoo waggaa 5 bulchanii waggaa 2 kan itti ida'ameef amma immoo filannoon isaanii akkaaniif daawwatamuuf biyyoonni addunyaa martinuu akkaan eegaadhaa kan turan har'a immoo filannoon isaanii kun dhiyaateeti jira. Filannoon kun xumuramuudhaafis guyyaa xiqqoo booda kan hafeetis jiru ta'us filannoon isaanii fakkeeffama garaagaraatis kan qabus akka duraanii irraanis adda kan ta'e amma immoo filannoo kanaan Somaalilaandiin isii waraanaa fi akkasuma Eertiraa waliigaltee isaaniitii fi beekumtis barbaadaa jiranii waliin filannoon isaanis itti fufaatii jira. Haalaan duraatiinis Itoophiyaanis waliigaluudhaan Itoophiyaan beekumtii akka kennituuf ulaa galaanaa akka kennaniif kan waliigalaa turan. Somaalilaandiin ammaaf filannoo ajaa'ibsiisaa jirti. Filannoon isaanii kunis guyyaa 13 sadaasa kana 13 xumuramuudhaaf akka adeemu kan beekamu mootummaan haaraan akka gara aangootti dhufuufis isaanis yaadachaa jiran. Yaaluma kanaatiinis guyyaa dheengaddaa sadaasa 9 namoota biyyoota alaa irraa argaman akkasuma warreen filannoo isaanis daawwatan dhiyeessuudhaan daawwachiisaa jiran. Haaluma kanaatiin wal qabatee biyyoonni idil addunyaa martinuu filannoo adda addaa gaggeessan kan jiru Somaalilaandiin osoo beekumtii hin qabaatin biyyoonni addunyaa martinuu isaan ajaa'ibsiifate.
Hanga ammaan tanaatiif immoo biyyoonni kunneen akkam eessa jiran filannoon isaanii akkam kan jiruuf biyyoonni hundinuu walitti eegaatii jiran. Filannoo kanaatiin qabatee mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Soomalilaandiin harka kan nyaate jirti. Soomalilaandiin biyya tiyya jechuudhaan kan dubbachaa ture. Musa Bihi immoo Soomalilaandiin Soomaaliyaa jalatti hin deebitu jechuun mormaatee turan. Haaluma kanaatiinis wal qabsiisee biyyi kun Itoophiyaadhaan walii galuun beekumtii mataa isaanii akkaan barbaaddachaa jiraniitu mul'ata. Ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf kennan jennaan Itoophiyaan beekumtii wayitaa kennituuf isaanis cirrannamu nageet jechuudhaan biyyi isaanii akka Afrikaa irraa takka taatu yaadaatii jiran. Kun immoo ergaaniif ta'e Soomalilaandiin biyyatti beekumtii ni argatti. Filannaan hangaan tanaatti hanga ammaan tanaatti gaggeeffamaa jirus akka gara nagayaatiin xumuramus biyyi isaanii akkasuma humnoota waraana isaanii akkasuma jechoota waraana isaanii waliin filannoo nagayaa akka ta'uufis filannoo biyyaafis gaariidha akka ta'uufis ajajoonni isaaniitiif hundinuu dabarsaatii jiran. Soomalilaandiin filannoo akka kanaa filachaa jiran irratti ammaan durattiifis biyyi kun filannoo addaa kan ture mootummoota shaniin filataa kan turan ammaaf immoo gara mootummaa ja'affaattis darbaatii jiran. Soomalilaandiin hangaaniif biyya taatee biyya jechuun beekamtus waggaa 33 keessa kan jirtu yoo ta'us biyyoonni isheedhaa waliinis akkuma isaatti hidhachaa turan Eertiraan namoonni hundinuu mootummaa isaanii osoo ofirraa hin jijjiirin kan jiraachaa jiran. Soomalilaandiin immoo ofirraa jijjiirrattu waggaa 5 walirraa jijjiiraa aangoo isaanii jiraachaa turan.